Charge mimi. Namoota hedduun tajaajila qaban. Nama ol ba'ee maqaa kee waamuwan. Dubartiin ol baate sanumuudiitti qabatu jala. Inni bilaachoo ትንሽ እንደዚህ ተደርጎ ትንሽ ሳኒ ምናምን jedhee kan afaan amaariffaa yoom beekne muudiitti qabachiisee jiratti iyyaa ture shaarbiidhaan meeqa jira eessa jiru amma eessa jiru yeroo rabbiyyuu waakoo ibidda ofirraa fuutee kaatee namarraa fuuta kaan siyaasatti galchee taa'ee mootummaatu ergee jalaa gudeechisee minaamin kan mootummaa waan gochuu barbaadu qat godhee godhaa jira maadossaa jira geessanii waan akkanaa kana siyaasatti laaqinaa Sinigale akkatti mootummaa komattu qabda. Dura akkasin taane daa'imni keenya dur bara mootummaa wayyaanee bara mootummaa akkasii daa'imni keenya gudeedame hin fannifamne mirga keeti. Garuu mootummaatu wattaaddara ergee gudeechisee fannisiise yeroo jettu dhaqee siyaasaa wal makateera. Jarris jalaa bahuudhaatti qabatamummaa jalaa bahuudhaa maal jedhu warra waraanaatiyyuu gudeedee fannisee jedhe. Maal ta'a gidduutti dhiigabbada. Wannati mootummaatti himattu tarii kumaatama jiraachuun mala situ beeka isa kun garuu mucaa xobbee olii gadi fiiddeen quufne gudeedanii ajjeesanii fannisan ragaan immoo kunooti abbaan sool yeroo baatu polis jalatti dhaggeeffadha abbaan himatee xeenaa xaabiyaa geeffamtee ani bakkeedhaan nufe jedhe mucaa buusanii maal jedhanii ol galchanii maal jedhame yeroo nufu hojjetaa mootummaati ajjete yeroo nufu duuteetti minaamin maal taate of fannifte jechuu barbaadanii jedhe laal of ajjeefte jedhanii footoo kaasanii itti agarsiisan of ajjeefte kunoo jedhanii achumaan warri mootummaa immoo piliis wallaahi nan kolfe dhiifama naa godhaa warri mootummaa irraan kutee malee viidiyocharra nan kolfean warri mootummaa piliis waan akkana kana dhaabaa nurraa diraamaa akkana keessattuu bulchitoonni naannoo nurraa dhaabaa diraamaa akkana dubartoota sadii gibbii keessa jiraatan qabdanii hidhaatti galchuun maa inni mucaa daa'ima mucaa waggaa 8 mucaa muummicha ministeeraa gadi hin taane ilmoo namaatiin gudeedamtee fannifamtee nan dubartii sadii geessanii hin gudeedan jechuun moo isin kan dubartoota sadii geessanii tanii dhageenya hundasaa nurraa dhaabaa waan akkana ifaan ifattuu waa'ee mucaa kanaa gadi hin ba'u taanaani nutu walitti gadi baa jechuudha. Dhageessanii ifaan ifatte akkam taloo sana sabni kamtu nu waliin caalu galatoomaa isintu nuun jedhee miti thank you sabaa gaditti nu laalinaa nu baasaa nu agarsiisaa hin ajjeese haa ajjeefamu bakka hin ajjeese haa ajjeefamu ifaan ifatti nutti himame dhoksaadhaan miti maal tokko malee dhaa keessaa barana baafame oboo deeggara jennaan gadi ba'een ajjeefamne abbaa koo ajjeesan jedhee gumaa baate baasaa ajjeesaa nu agarsiisa kana deeggaraanis mormaanis namni sun dura dhaabatu hin jiru hin beenu nu oromoo kana oromoo yoo ta'es oromoo miti yoo barbaade fira mucaa maan ta'in ani ilmoo kooti jedheen iyyaa jira hin beeku nama mucaan jalaa du'e kana hin beeku waan bilbila isaan argadhe malee ilmoo koo horii kootiifan iyyataa jira warri dubartii ilmoo durbaa manaa qabdan yoo dargaggeessi sakkaaraamiin gadi ba'ee ilmoo keessan gudeedee fannisee jennaan in argine teenya wal ilaallachuudha haqni nafu abaarsa qabnaa laatan jennaa boona kanuma ta'a abaarsa abbaa miskiina kana sagalee ta'a galatooma. Galatoomi mubee koo ulfaadhu dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi yaa ogaa mubee akkuma beektanidha biyya keessadha si amma biyya hin jiraatin malee kan inni deebi'ee jiraatu biyya keessa natti fakkaata. Kuni ijaa dhala qabuu fi ijaa ijoollee isaaf booru sodaatuuf sinigalee ijoolleen Oromoo yenna akkas taate miidiyaa sadarkaa miidiyaa irratti illee dhageettii dhabdee akkasittiin caqlaan mucaa ganaa walii isaan beekne nama akkas taate duutee haati abbaan gadda akkamii keessa maatiin gadda akkamii keessa akkasaan jiraatanii waaqayyoo haa beeku. Dhugaa rabbii dubbachuuf boormoon duma keenya irra ga'a wanti kun yoo har'a nuti hin boonye yoo har'a nuti baanee iyyine namicha akkas godhe kana mootummaan seeratti nuu fide nama ajjeese kana meedaatti baasee nuun ajjeesne boorurreen dhaabbatu wanti kun kan jedhudha kan nuti teenye irratti mari'anne tamasoonni asirra jirtan miidiyaa kanarra jirtan immoo dhaggeeffadhu yoo dhuguma Oromoo taate Oromoo irraa dhalatte
kanarra jira mucaan caqlaan isheen ganaa waa tokko nyaattee garaa isheetti nyaattee hin quufne hin duute ati yoo duute rakkoo tokko hin qabu si galee bayi dubbadhu saba keef ankanaatachi tiiktookii kee balleessiiti jiruu mataa kee hojjetadhu karaa meeqa oromoon bazabbaziinaa karaa meeqa oromoon nyaatinaa dhugaa rabbi isinitti fooloof dhufte taanaani fooloo kee akka qabatteeni bayi tiiktookii kanarra yoommoo tiiktookii kanarra jiraatte immoo ummata keef sagalee ta'e kan ummanni kee fooloo taa'ee harkanii guyyaa si godhu akkati ummata kee fi saba keef sagalee taatuufi malee akka tasirra durba teessee janajjantu akka tasirra teessee geemii halkanii guyyaa taphattee kiisii kee dallabattuufi miti si galee akkuma kiisii kee dallabattu inna oromoon immoo hir'atu hir'ina oromoo bayitii dubbadhu hir'ina oromoo bayitii sabatti argisiisa bakka wanti kun sirrii miti si galee maali Hacaaluu Caalaa namni ummata oromoo qabsaa'ee Finfinnee qixxa lamaanitti wareegame jira Hacaaluun hundu'e qabeenya dhabee miti horii dhabee miti si galee sabasaaf dubbateeti sabasaaf wareegame si galee yoo wareegamte maal konkolaataa bareedaa qabattaa asirraa birrii argatta waa meeqa hojjechaa oolu saba keef sagalee ta'e sagaleen taatu taanaan immoo cufadhaa badaa dhugaa rabbi isinitti dhugaa rabbii dubbachuuf I don't know emotionally nama godha wantichi waaqayyo lubbuu ishee barbaadu nutis amma dandeenyetti viidiyoo numa hojjenna amma dhugaan mucaa kanaa bahutti amma dhugaan mucaa kanaa mootummaanis gadi bahee ummata kanatti argisiisutti ani karaa koo viidiyoo numa hojjenna sinii galee kanaafiyyuu warra asitti fooloo gootan immoo nama fooloo gootan irra adeemaati halkanii guyyaa viidiyoo hojjedhaati famasoota keessanii udaan ishee nyaachisa viidiyoodhaan in hojjettu taanaan cufattee abaddu yoo hojjetti ta'e immoo akkuma amaarri halkanii guyyaa boo'ee saba isaanii murarra waa sitti kaasa yaakeetu murarra dhaammataa keessumaa wayna bira jira ba'uu kan deemaa maatiyyoo dhufa rakkoo maalii qaba kan heevan koo maatiin tiktookii irra dhufanii mana tokkotti beellamnee maatiin dhufanii wal geenyee yoo irraa dubbatame rakkoo wayii qaba waa tokko rakkoo tokko ummanni haa dhaga'u afaan haadhaarraa afaan abbaarraa ummanni haa dhaga'u si galee isaaniif atasirra teenyee iyyinu iyyuu caalaa jarri kun argamanii maatiin argame taanaan mana keetti sa'aatii akkasii akka waan kanatu jira jettee utuun darbiin elaa utuu amma wanti kun qabbanaa'e jennaan haadhaas abbaas namni mukaan tokko hin jiru si galee utuu wanti kun hin qabbanaa'in si galee utuu wanti kun hin qabbanaa'in dafaatii haadhaas abbaas haasofsiisaati miidiyaa kanarratti fidaa yoo marree dhugaan mucaa bahuu baate afaaniini maatiin haa dubbatatan ummata kanarratti dhugaa jirtu. Mubeen qabameera natti fakkaata niitoorkii isaadha kanadha furmaan isinii galee furmaata yoo dhabnes mubeen faa fidanii haadhaas abbaasaa fidanii haadhaaf abbaarra waa tokko afaan irra waa dhageenya erga dhageenye booddee yoo callisnes hin callisna sila callisuu malee furmaatan qabdanii oromoon du'uu malee gumaa baafachuun beektu oromoon guyyaa tokko hin duuti malee gumaa baafattee yookaan ajjeesuun beektu si galee hin bo'aa torbee tokko lama bo'aa isa booddee hin jiru oromoo sini galee kanaafiyyuu wanti kun dhugaa rabbii isinitti dhugaa rabbii dhugaa waaqa lafa jiraataa isinitti tokko kee mana kee gala tokko kee mana kee gala yoo har'a ummata kee fi amma dhugaan mucaa kanaa dhugaan nama du'e kamiyyuu miidiyaa kanarraa erga dhufe dhugaan nama sanaa hagam baanetti callista taanaan booroo obboleessa ko ajjeesi booroo haadha ko abbaa ko ajjeesii karaa banaa jirta sii galee karaa banaa jirta wanti biraan jiru na kanadha mubeen immoo akkuma amma jettee haati abbaanis hin argamu taanaan mana keetti isaa ta'u mana ko waamnee teenyee haasofsiisnee ummata kanatti amma humna keenya dhugaa jirtu ummata kanatti beeksisuu qofta kanaachi wanta nuti gochuu dandeenyu tokko hin jiru waa meeqa keessa dabarreeti ani amma kan asirra taa'ee iyyuu anaa fi waaqa toof beekaa jechuudha si galee maatiin koo akkam akka ta'aa jiranii tiiktookii akkananii dhiisu tiiktookii akkaniin hojjen miidiyaarra akka waa meeqatu jira garuu an hin danda'u si galee hin danda'u oromoo kichuu akkasii oromoon du'uu dhiisiiti sabni biraa gaafa akka maleetti du'u garaan keessa hin dandeessisu kanaafiyyuu ummata keessaniif sagalee ta'a famasoota fooloo gootee asirraa akka hoolaa hordoftu sana hundumaa likkitti fiduu dandeessu sin warri as jala jirtan
Sinittin viidiyoo hojjettanii nama sagalee siniin taane axana garraguu mana keessan banattanii halkanii guyyaa ari'uudha. Mansuur kee haa ta'u abbaa barbaaddee kee haa ta'u. Sagalee sinii ta'uu qaba, sagalee sinii ta'uu qaba. Sagalee siniin ta'uu taanaan immoo miidiyaa kanarraa baduu qaba. Waa tokko faayidaa siin qabu. Ittiin nyaachuuf, ittiin dhuguuf, ittiin suufii uffachuuf, ittiin waa barbaade hojjechuuf, ittiin durba ari'uu qofa taanaan waa tokko bu'aa sii buusu tokko hin qabu. Dhugaa rabbi sinitti. Kanaafiyyuu haganuman siniin jedha galatooma ulfaadha. Waliif sagalee ta'a. Gandummaa keessaa ba'a. Gandummaa keessaa ba'a waliif sagalee ta'a. Waliif dhaabbadha. Waliif jirra jedha. Yenna namni viidiyoo hojjetu immoo waa tokkodha. Miqqeenyinnati Oromoo. Namni tokko nama 1,000tti sheer gochuu danda'a. Si galee? Sheeriin si dhukkubsu anuu lubbuu kotti faradeen kan inni asirra taa'ee iyyuu si galee? Kanaafiyyuu namni viidiyoo tokko inni asii hojjetu sheer godhe amma dandeessite. Riipoosti godhe. Diwiit godhiiti sagalee ta'e saba kee. Kanuman siniif jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo jedhee karuma miidiyaa kanaa ol argina. Viidiyoo hojjennu sheer gochuun koppi liinkii gochuun nu bira dhaabbadhaa. Lafa nagaa nuu bulaa. Dhugaa mucattii kana ammoo Waaqayyo haa baasu. Torbee tokko booddee du'a biraa eegna malee wanti dhufu tokko hin jiru. Dhugaa mucattii kana har'an bahu. Boru iftaan hin bahu taanaan du'a biraa eegdu Oromoo. Dhugaa rabbi sinitti. Du'a biraadha kan sin eegdan malee wanti dhufu tokko hin jiru. Lafa nagaa naa oola. Halkan gaarii warri guyyaa gaarii sinifaa ta'u. Galatooma guyyaa biraa wal argina.